turtii mubeetti bohaaruu dandeessu baay'ee takka namatti tola viidiyoo jalqabaa haga dhumaatti isiniif waraabee jira jechuudha. Kun akkuma argitan egaa Mubaarakiin Kaayiroo gahee jira jechuudha. Nagaan maashaallah kunoo soddaan isaa reediinleen simannaaf deemee jira. Abdii Getaachoo obboleessi keenyallee isa faana deemeetu kunoo akka argitan Kaayirootti geessee jira jechuudha maashaallah. Aluma kanaan egaa ganni haadha manaasaa bira ga'ee keekii muree turtii babbareedaa takka yookiin qophii bareedaa takka jechuudha wanti as keessatti argamu. Asitti mubeen haadha manaa isaa waamuu jira. Sagalee isaanii isiniin dhaggeeffachiisa. Ammaaf sagaleen isaanii muuziqaa waan qabuuf kiyya isinitti dubbachuu jira. Waan nama ajaa'ibu mubeen bakka kanatti haadha manaa isaa waame jechuudha keekii wajjin muruufi. Dhugaa dhiironni keenya akkatti dubartiif yoo kabaja qabaatan dubartiin baay'ee takka gammaddi jechuudha. Keekii kana ishee qopheessee garuu abdii faana muruu jalqabee immoo yaadatee ishee waame jechuudha. Baay'ee galatoomu jechuun barbaada. Namni akkasitti haadha manaasaa kabaju nama biratti haadha manaasaa waamu dhugaa rabbi hedduu takka natti tola jechuudha akka kiyyatti. Dubartiillee baay'ee gammaddi jechuudha. Dhiirri takka yoo namoota hiriyaasaa namoota gurguddaa faana yookiin nama kabaju faana yoo jiraate haadha manaasaa hin waamu jechuudha. Yaa kun beekumsa waan ta'eef haa galatoomu. Asitti immoo galateeffannaa Abdii Getaachoo akkasuma namoota isa faana dhaabbatan reedii fa'aa abseefaa galatoomaa jechuutti jiran jechuudha. Baay'ee takka namatti tola dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka qophii bareedaa ture jechuudha. Maaliif egaa Dubaay irraa gara maatii isaatti nagahaan ga'ee jira. Wanti isa mudachuuf ta'aa ture waa hedduudha. Dhingedda dhugaa dubbachuuf laayivii irratti Mubaarakii waan ajaa'ibaa takka mudatee ture. Namoonni yoo argitaniitu ta'e jechuudha. Amma Mubaarakiin fa maal godhe jedhee namni shiratti xaxuu loluu rukutuu akka barbaadu hin beeku jechuudha. Dhingedda hoteela takka keessa yeroo ta'anitti laayivii irratti wallahi wanti kun dubbii ajaa'ibaati jechuudha. Namni argitan arguu dandeessu. Ani garuu ija kootiin argi jechuudha viidiyoo sana. Hoteela wayii keessatti gurbaa sabboonaa jedhamu takka faana nyaata wayii affeeramuuf seenanii turani. Achitti namni Mubaarakiin lolee jechuudha. Mubaarakis dubbii xiqqoo wayii ture garuu innis baay'ee ooyisee loleetti manni nama kana rukuteetiin dhaqee hidhama malee laayivii irratti dubbii cimaa ta'ee ture. Garuu achumaan qabbaneessan jechuudha. Namni kun maaliif akka ijaan argaa ol dadhabu hin beeku. Baga rabbi Dubaay keessa nagahaan si baasee namni shira si xaxus namni si balleessuuf yaadus rabbi immoo nagahaan maatii keetti si deebiseera. Akkuma argitan egaa asitti immoo ishimee sagalee isaanii isinii banaa ilaala dhaggeeffadhaa. Baay'ee gammadeera. Namni yeroo jalqabaatiif miidiyaa kana irra baase. Abduseenis baay'ee namoonni hin beekne Abduseen yeroo jalqabaatiif viidiyoo walaloo miyyee tokko. Kunkiyyee minaamen. Ayyee walaloo kunkii sana yeroo inni barreessu Abduseentu viidiyoo na baase. Isaan seenuu immoo walii waan baay'ee dabarsineef. Jara kana hunda dura inda'oo midhaan irratti gatee biyyaa bahenni waan ittiin. Bakka argetti dhaqee waan nyaatee dhiisee ba'a. Yeroo sanaaf taamina na ture. So amma immoo haala kanaan bifa kana wal arguun keenya baay'ee na gammachiisee jira. Gammachuu guddaan qaba. Isoon koos naa milkaa'aa jira. Mubeenis fayyee jira. Hiriyoonni koo asitti tola garee irraa baay'ee gammadee jira. Bilbila sana cufi. Dhimma Mubaarak wal qabsiisee bal'ina yeroo biraa walitti deebina baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajna. Obboleettii keenya obboleettii koo haadha manaa Mubee baay'ee galateeffannaa simannaa bareedaa nu godhanii obboleettiin Mubees jirti hiriyoonni hundi isaanii asitti argamanii simannaa fi nyaata mi'aawaa nu qopheessanii keekii kanas nu qopheessaniiru. Isaanis maqaa keessanii galateeffachuun barbaada galatooma ulfaadhaa. Thank you. Dubartii tusa kataatiin galini waan jechuun barbaadu akka jaraatee obboleessa koo Mubee miidiyaa akkasumas Asiyaa namoonni hundi keessanii jiru. Namoonni yeroo gaafa sana qaafaan dhukkubu fayyaan kiyya qabamtu na wajjin dhaabattanii jalakka boonaa baalees ta'uu deebee jalakka Munir Abubakar maqaa keessa waamee bitu baay'ee Sheekoliin Ustaaz Riyaad isin waamee bitu waan ta'eef yoo rabbi sagantaadhaan guyyaa lamaan booda Abdii Getaachoo bakka inni jirutti haala yaala kootii asii deemuun koo akkam ture akkamitti deemee yaalame kajedhu Turkiirraas namoota achi affeerru qabna guyyaa lamaan booda jechuudha. Turkiirraas namoota affeerru qabna tumaaf jiraa jiru. Keessaan keessatti immoo namoota kun beekaa hojjetan fadhi. Inni seenyuuni namoonni isee gochuu fi taasan.
namani akka obboleessaa fageenyatti jaalladhe dhugaa dubbachuuf abdii geetachuu abbabee abduseen yeroo lama sadii yaani badii guddaa dhiifaman qabne narratti raawwatus sababii keetan talluma dhumeetta wallaahi laaziim maaliif siin walla barsiise mucaan kuni si alkisee kaleessa gadi baase sanan laalte obboleessa koo jaallatamaa kabajamaa abdii geetachuu abbabee akka sana arrabsamaa na waliin turkii deemuudhaaf waa hundatu muratee lakki hagan turum beeku obboleessi koo na waliin adeemu jedhan dhiisee ni deeme akka turkiitti na hojii deemuu ture erga achii galee guyyaa tokko naan addan bahe egaa Itoophiyaa keessatti wanti nama mudatu hin jirti miidhaan waan tokko hin jirti milleen haa ta'u sana hunda miluun wanni siinii miila ol kaabsa tokko ni jira alhamdulillah ana galatoom hundi keessan iyyuu abdii geetachuu abbabee naa galateeffadha abdiin kaleessasi obboleessa koo dhugaati utuun isan argine yeroo jalqabaatiif dhukkubatu keessee wal nu agarsiise fayyaadhaan miti dhukkubaa wal argine finnetti na simate kan saas achi keessatti kan dubbannu ta'a amma immoo fayyuu koo ilaalchuudhaan sababeeffachuudhaan wallahi kan yeroo si wajjin deema jedhee waadaa waan naa galee ture gaafan turkii deemu erga turkii na rawwite kan yeroo waliin deemne jedhe akkuma jedhe qophaa'inee eege kan yeroo Ijipt baasii isaatiin amantanii amanuu baattanii wallahi dhaaziim baasii ofii isaatii birrii meeqa dhangalaasee na waliin biyya kana dhufee wannan jedhu naa eebbisaadha rabbiin ilmoo isaa rasaa jiraachisu galatoon gurfaadhaa biibi lakkii sinaa maddu akkuma dhageessan as keessatti wanti na ajaa'ibe yeroo jalqabaaf namni abdii geetachuu miidiyaatti fide abdusseedha jechuudha. Amma abdii geetachuu miidiyaa kanarra baay'ee milkaa'ee jira. Namaan illee hedduu wal baratee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namaan jaallatamee jira. Akkasumallee miidiyaa kanarra waa hedduu argatee jira abdiin maashaallah. Garuu rabbiin jireenya kee keessatti waan xiqqoo sababa sii godha. Abdiin biyya jira. Garuu miidiyaan fayyadamu ture. Abdusseen immoo biyya baqaa biyya Kaayiroo taa'ee duraaniin ijoollee shamarraniif sagalee ta'a miidiyaa irratti baay'ee mul'ata ture. Kanuma keessa gaa Abdusseen immoo abdii geetachuu walaloo wayii sababa walaloo wayiitti miidiyaatti achi as fidee jechuudha. Abdiin geetachuu illee sababa sanarraan kan ka'e miidiyaan wal baree miidiyaatti dhiyaachaa dhufee namootas gargaaruutiin viidiyoo waraabuu jalqabee haala kanaan egaa abdiin jaallatamummaa guddaa fi kabajaa guddaa argatee jira jechuudha. Namoota miidiyaa kanarraa biratti waan xiqqoo rabbi sababa si taasisa jireenya kee keessatti gaafa sana sababa Abdussee faana gara miidiyaatti dhufeef jecha rabbi mo'arra akkanatti jireenya isaa bareechee jira jechuudha. Warroonni mubaarakiif gammaddan galatoomaadha. Dhugaa namni haadha manaasaa kabaju. Waan akkan jedhee ibsuun beeku wallahi bagan jimmattee rume garuu miira keessan galee asitti immoo soorii warri viidiyoo haga dhuma dhaggeeffattanii bagumaan jimmattee rume ishee wallahi jaalala beekani naafina ishee kana keedhemma viidiyoo nama laayikii godhaa galatoomaa baay'ee wallahi hedduu takka namatti tolanii maashaallah tabarakallah rabbi oromoo hundaaf tokkummaa kennu. በጣም ገርባዴ ወና ሙባረክ ባይ ተከከካንፈቲ ምስኪና ወላሂ አርግታኔ ይሸናማ ሚዲያ ጃላቱ ሚቲ ሙባረኪን ሚዲያ ተፊዱፍ ዋን ባይ ጎዴ እንደደበ ጀደሽ ሚዲያን ጃላቱ ያ ወከስትሬ ኦሮኒ ማዲሳት ገሉ